السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل خير. الآن تنوني سنيك أبد إيجادين بياجرو كورونا فيروس كجاء مكشاينا الرافجاي وفكنا وان إرانو برارو ربي وجي وان إرانو برارو حركة وليك أمنا جتشولا. أولا كلين كنا ربي هاسودان بكجروت ربي كنا هاسودان إيجانا ولي هاجلو نمتكو هاتانو يارساف جارتيه والله ولته عرارمني ilmaa fi abbaa wallola wali haa alaarame ollaa yoo wallole walitti haa araaramu mootummaa fi ummannis waan tokko ta'ee walii galee nam tokko haa ta'u yoon walii galee waan illee nuuf araarama yoon walii araaramne kanaafuu irhamu fil ardi yarhamakum Allah fis samaa jechuutu jira akkasitti dura nu walii galee rabbiin walii galtee kenna kan irratti nu gargaara dawaan akka asii gaditti isinii himu kanatti jira gabaabatti أولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نما قيات جزء سديجة بلا ويتو يسرنجو ذكروني برأك كنان على جيران هدو تجرا نمني برألي أفان ور أمانتي برألي أبو أفان وفي تبتدي بسي واقع وفي سن كذا تمالي أفان عربات كذا وجت أمتي أفان سنين كذا اتئان سؤون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جتشو تسر جرا وروني أكسمت قرأت معوذتين قرأوا في قل هو الله جزء سدي سدي قرأوا في فاتحة في آية الكرسي جزء سدي بعد صلاة شنن بودك قرأون إسن الرتهاجراتو كان دواء غردا إسن يفجرا قرب العاتتي دعائين جامتو اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سوء الأسقام جتشو دعائي قد أجرا إسيلي يوميا دعائي تنالي قد أتتسين الرجرا أكسمت نباتات والربين قريتشا قردا قد أومي إرا نبرت أرقما جزي عما كانين إسنتي ملئسو في ديمنا حبا سديه نبي الله صلى على محمد حبا تربا تقول أزمودي كنا يوكا حبة السوداء كنا بشان كنا عيلاندي لما كانت تبوسني أما اللين حبا سديه حرفي يوكان سوري كوني نج أزمودي نكوا جرانيني نج أزمودي كنا حبا شني ست بوسني akkasumatti ammallee harfi yookaan suunfaa habbaa sadii asitti godhanii akkasumatti kardal jedhanii yookaan sanaafici jedhanii habbaa sadii as keessa galchanii zinjibilallee kan irraa kutanii xiqqoomisii waan as keessa kaayanii shunkurtii lamaan as keessa seenteerti sadii shunkurtiin adiin sadii diimtuun shanii akkasumatti loomiillee cinaa isii as keessa kaayanii yookaan dimbilaala kasbaraa jedhan afaan arabatti kasbaraa kanallee habbaa shanii as keessatti darbanii waliin buleet ganama dhimbiibanii namni tokkochi leeterii lama dhugee oolutu isa irra jira qaniin leeterii lamaan kana dhimbiibee irraa waan amma mul'atu kana irraa dhimbiibee amma kun yoo argitu keessa jira fireen kana irraa dhimbiibeet nusuu bishaanii dhugaa wanni jiru edana itti bay'aa bulee sa'a 24 keessatti itti bayee jira sa'a 12 keessatti halkan keessa waan bulee guyyaa kana dhugee oolu jira inni kun heera malee vaayirasii afaan irratti si rakkate ka hidhii irratti si argame ka qonqoo keessa gattare ka somba tare dhiqee gaddabarsaa inni kun isa san bilisa godhee si fayyisa haqiiqaan rabbuma osoo ta'u isatti aansuuni uumama waliin uumame maa'idaa yookaan garaacha irratti illee waan jiru keemikaalli rabbii waliin uume waliin gargaaree sagaramaa fi fincaaniin sirraa baya malee asara sirratti hin fidu isatti aansuun kuni waan isin manatti dalagattanii gara dirijitii kennaatiin akka warri farmaasii yookaan funyaanii godhatu yookaan harka haxaayatu isa kana kuna wanni argitan kun fakkeenyaaf
waan amma isin mul'ifne kanallee as keessa galchineerra kabiraallee itti daballee as keessa galchinee jirra. Kanaaf wannoota as keessa galchine kana harkatti godhataniit kun wannattiin tun xaphitaa qabdii harka godhatanii akkana haxaatanii bakka horii wal irraa kafalan bakka harkaan dinqa wal tuqan bakka waa nyaataa bakka harka dhiqatan akkanatti godhataa socho'uun nurra jira. Heera malee gargaaraa guddaa sababal asbaab jechuudha. Sababal asbaab haqiiqaa kanama fayyisu rabbal aalamiina jechuun osoo beeynu rabbiin kulli hunda sababaa guudhee al-ilmu ilmaani ilmu al-abdaani wa ilmu diyaani ilmu diyaani wa hiya al-fiqh ilmu al-abdaani wa hiya al-tibb arafa man arafa jahila man jahila tadaawa ya ibaadallah. Kanaafuu qorichi sababaa namaa ta'ee rabbii nama gargaarii irratti fayyan kana waan ta'eef kana godha. Ka gara biraa qulqullinna nu barbaachisa, qulqullinna meeshaa barbaachisa, qulqullinna nafaa barbaachisa. Qani yeroo hedduu dhiqachuu nurra jira. Yoo harka nyaachuu bichaa miti kan dhiqachuu nurra jiru qeensiin keenya jala afaan keenya irga keenya afaan suwaakachuu gizee tokkotti mafaaqiyaan afaan keenya irraa baduu dhabuu qulqullinna guddaa waan nu barbaachisuuf qulqullinna wajjiyyoo itti fufne kuni heera malee nu gargaara rabbiin nu baraaraa nu fayyisa jennee laalaa akka biraatitti qoricha adda addaa ka waldayicha keenya irraa fayyadamuuf waldeenni keenya waldaa qoricha aadaa Oromiyaa leen waan nu waliin jiruuf dhukkuba kamiyyuu guutuu dhukkuba jedhamee hikiminnaa goona jechuu dandeenya. Sababni isaa guutuu biyyoota teennaatitti riifarii goona. Uf bichaa miti ka dalaynu riifarii waan dalaynuuf dhukkuba tokko achi erginaa akkuma hospitaalaatitti biyya waan erginuuf warra asitti dhukkubsatee dhukkubni isaa nu bira hin jirre Jimma erginaa, kaan Wallagga erginaa, kaan Harar erginaa, Baalee ergina jechuudha. Abbaan nama sanitti waan inni toluuf san nutu beeka. Akkanaan ummanni hundinuu akka baraaruu hizbii keenya bira dhaabannee waan dura argannu gadi gabbuufnee ummata keenya gargaaruuf bira dhaabachuu nurra jira. Ammallee ummanni keenya waldeenni keenya haga danda'ame leenjii gizee gabaabaa qanii lamaa sadii kennine akka bakka hundatti hizbiin keenya irra guddaa bilisaan waan nu dandeenyeen jenne amma waan xiqqoo kafalachuu danda'an akka kafalatanii baraaramanii fi dhukkuba biraatiif kaanillee isin cinaa dhaabachuuf ay jirraa wanni barbaadan isii waliin jirraa. Ummaticha keenya hirrifatinaa hin cannaqaminaa jabaadhaatiin duyda keessan hidhadhaa waaqa kadhadhaa walii araarama yoo walii araarama rabbi namaa araarama akkana kana isinii dhaama dhaamsi kiyya asirratti isinii gaa harka keessan akkuma isin jedhe yeroo hedduu dhiqachuu fakkeenyaaf kun saamunaan ni jira fakkeenya yoo isinii hime wanni kun bishaan gizee hundaa itti hajamanii garuu amma bishaan keessaa fi alaanillee kulla shay'in min al-maa'i hayy ja'a rabbiilleen bishaan irraa uumamee akka kanatti fooxa goyfannaa amma fooxaan sunillee kenna ta'uu fi ka qorichaani duraan qoricha amma dura jenne saniin eeggamu ta'utu nurra jira yoo ofirraa goyfannu izan akka kanatti waa'ee nu baraaraa waa'ee fayyaa nu kenna jabaadhaatiin wal gargaaraa uf gargaaraa har'aaf kanuma isinii dhaama gizee barbaachise gizee biraa walitti deebina nagaan naa oola. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.